hagana takkitu alkalali kana mucaan akka magaalatti leesin fayyada mucaa mul'ata qabu akka namni shakkee nama maali jedha maaliin jedha sontaane waa'ee miidiyaa gara keessatti namallee waa'ee miidiyaa kan akka turretti yaani ibsaaf akka mataa kiyyaatti mucaan ammoo waan baay'ee ka hubate waan Haranuu ta'e. yaa itti hufi Baay'ee baata tuu gara toobe akkasitti hordoftee dhagama sagaleen Wallaa afita toofach Soofiyaan afita toofi fixadha yee dhiifama. Toofi geeffadhu. Jibbaata qabsoo waa takka bichaa dubbadhee deema. Darsii qaba. ayyee sheeka Kennama rabbi kennee fi mucaa. sheeka wayana jechaa jira jibbaata wallana jira. Sofiyaa muutii gati. Muutii gati. Muutii gati. Muutii gati Sofiyaa. Amman iddoo garuu ollaa kennaa amaarri illee hin jiru. Amaaranya meeshaa barate garuu jibbaata qabsoo rabbumaa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. In danda'oo jette amaaranyaa bar ani akkasi kitaaba hin danda'u. Ishee eessumaa fidee amaaranya makana. Ollaan kenna amaaraami. Sile eessumaa fidee kutaa jaatti aga kutaa jaatti barumsi sile eessumaa fidee rabbumaa jedhi. Waa'ee erdinnaa isumarraa barataniiyyu. Anuu hedduu irraa baradhe. Erdinnaa jedhamu. Salaamu alaikum. sheekan nagaa mataa mucaan amaaranyaa eessaa barate naa taate atuu sheeka mataan kee qasaman billaahi naa taate jirtaan mucammaan kun amaariffa abbaa sheekan nagaa mataa jira bar wallahi bar sheeka sitti ba'e malee mucaan jijjammara tiyyuu wallahi sitti ba'e namni biraa carraa fudhadha. Okay. Dhugaa mucaan jabeeffamuu qaba. Mucaan ajaa'iba istaayil. Ani immoo istaayil sanatti istaayil isaa akkaataa inni itti haasa'u is very good. Istaayil ajaa'ibaati. Mucaan komeedii ta'uu danda'a. Kanaaf mucaan gara miidiyaa as bahuu qaba. Atuuyyuu galatoome akkasitti hordoftee irra geettee isa barbaaduu keetiif jibbaata. Thank you very much. Galatoomi. Warri immoo atillee gaafattee isaa wal si qunnamsinu yaa galatoomanii. Kanaaf mucaan walumaa gara nuu tahee jira. Haasofni isaa istaayilli isaa everything nuu taheetiin jira jedha hangama kiyyaan. Kanaaf gara miidiyaa as bahuu qaba mucaan. Ayyee hedduu takka galatooma. Kanaaf baga nagaa dhuftan 5B lama shan fakkaataan footoon isaa. Yaa lama shan ta'e. Yo. Welcome. What's up, bro? Akkam isila maali wanni irraa haasoftan naan galle? Bakka ati yoo mara waga maskeetu kana mara singalle rabbi jedhi. Obsi awliyaa wayii gara keenya sanii jibbaata mirga qaba ababiyyaati yoo galuu fi baate hin galchinaaf galchaafi akkas viidiyoo takka argee dheengadda sheeroobee gaafa ijoolleetii jedhee laalaa ture qallichi gurbaan sheeroobee fakkaata. Sagaleen bakka wayiitti illee wal fakkaatti garuu haasaa beeke bismillah bakka inni waa'ee haadha faatee haasoo tokko dhaga'e. Akkam godhu jedhanii haadha faatee. Haati faatee kana dura seeran hin fuudhamne kombaayineraan fuudhate joonni. An difratiin isaallee gurbaan dhugaadha nama miidiyaa fi miidiyaatti fayyadamuu danda'a. Nama sirrii miidiyaa fayyadamuu danda'u. Miidiyaa irratti waa nama barsiisanii bara. Miidiyaa irraa waa fayyadaman malee wanni barumsa jedhan hin jiru. Gurbaa akkuma hojjette san moobaayila bitii fi moobaayila bareedaa bitii fi kaameeraa gaarii qabu. Saamsang ni hojjeta biyyatti amma. Sambii TV'ti akka inni waan hin jiraame miidiyaan kun yeroo takka fuudhee namaan bada. Obboleessi isaa nama guddaa Sheekaa Roobeeti.
akka namantuu akka waan balleessine fa'aa gorsi. Akkasuma malee miidiyaa itti fayyadamuu danda'a nama sirriitti fayyadamuu danda'u mucaa. Waa'ee miidiyaatti ni himamu. Waa'ee warra tiktokii kana kan nama dogoggorsu bichaa akka inni hin jiraame waan argiteef. Namni biyya keessa jiru malee jibbaata namni biyya keessa jiru walloo daangaallee bahuu qabu waan haasa'u beekuu qabaa. Akka namallee personaalii akka namantu waa'ee namaa qoramaa. Iddoo kana arrabni isaatu laal jibbaata. Arrabnummaa mucaa kanaatu lama shan osoo nama arrabsee waan daawwaa namatti godhaa jiru fakkaata. Wallaahi billaahi. Uummata qashtii akkam jirtan nagaa keessan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warra musliimaa kan kiristaanaa nagaadha fayyaadha. Duraan dursa sheekaa gobbaa wajjin agreementii farramuu barbaada. Silkii wallahi kunoo iPhoonii kana kennaafi. Hasan kaafachaa si guddisaa Hasan dhageeffadhu waan qalbii fasin Baasin akkanas baasin duratti baasin. Hasan na dhaga'i qalbii fasin baane. Qalditti hin jiran. Wallahi lazim yaa. This is not a joke. Yaa ana si taasaa dhageeffadhu kaasu galatoomi wallahi. An qalla dubarraa jibbaat. Yaa wallahi dhugaa siin jedha akka sin qallanne beekan. Kanaaf ammoo wanni kun waan sireessidha yaada kan kee itti fufi jechuu barbaade ta'u biyya jirtaa seeda. Bakka kanaaf lakkoofsa mucaa sii kennaa mucaa dhayxee makiinaan fuutee deemtanii deebitaa deemte fuuf yaadde. Akkasin tuune eegadu. An biyyan jiru ay jira nugusaan biyya ergiree kana maal asire jettee immoo bannaatiin jira de. Kun jiraannoon eessattuun qamaata rakkoon qabu. Indee wallahi as dhufee argeen beekuun gisee baay'ee numa jaalata Firaanfurt mara dhaqee barbaadee naan taane egaa boo'ii argeen. Firaanfartii ka dubartiin qamaate tokko Keeniyaa kanaaf ani fidan kun Abu Mismaara biyyarraa feesisna xiyyaara Itoophiyaa. Walumaa gala sheekaa gobbaa kunoo kun hin jira. Agreementii wajjin farrama garuu sa'aatii waa wayii ani sarraa barbaadu nama dhoysisuu itaan barbaade nama naa haa dha'u arraba ni qaba dhibbaan dhibbat haasaa dandeettii ni danda'a dhibbaan dhibbat danda'a wallahi naata wanna takka keessaa ammoo waan nun arge gurbichi namni waan taazabdan natti hin fakkaatu garuu beeta waan nu waggaa shan wajjin jiraata irratti namarra arguu dhabne argante akkamitti akka argen beeko ija keessa illee itti ilaalu ijji isaa xixiqqaadha garuu akkamitti akka inni arge bicha wala ስለዚህ ሰውዬው ይችላል እንዳለሌላ ነው ወጅን አግሪመንት ይፈረሙ ነው በርባዴ አካታ ውጂ ወሊ ገላ ነብራ አዱፍ ወላ amma hasuun dhageeffadhu baay'ee ani dhagaye guruppii siidha ana asii nu lameen hin kenna bakka kaisaa jechuudha anilleen waadaa qaba kanaaf nu lamaan hin kenna qalli akka ati qalli hin dubbanne beeku waan akkana akka ati wanni hin jenne beeka bakka kanaaf bakka hajam mucaa dhumatee jira mucaan waan biraa waan wanni maalii karaa miti haasuu ka barbaadu keessan garuu itti bakka takka si geessa rakkoota kan qabu wal agarta. Miyuuti irra jirta. Inni obboleessuma sheekaa roobeeti garuu tikkilanya. Taada. Manne bakka. Nani ka jedhu qoyi jibbaata wallahi mucaan kun waa lama nuu qaba illee baaleetti tokkoffaa takka nama nu qabalaa ooluu kan boonnee jalaa galuu kabaluu takka jedhu lammaffaa ammoo jilmaa waliin nu qabee walis safaree dhukkee nurraa kaasuu asirraa. Kana akka Oromootti kanatti baasee maaliin baasu mucaan bakkitee dhawuu bakkitee takkalaa ittimuu barbaadu ittima malee qal'isee ganda maalii waan jedhu kana qaba. Agreementiin isaa wajjin farramuu fedhuyyuu kana kunuudha. Garuu gama kiyyaan baxxaa. Waliin yeroo barbaaddati. Agreementiin isaa wajjin farramu. Miidiyaa kana gubbaa bootee qexxaabatu laallachuu. Akkas sirri. Dhaabbii kamiilaan seena. Dhaabbiin baay'ee bakka harki keessan dhaqqabuu dadhabee harki isaa maslahaa ajaa'ibaa kanaan dhaqqaba mucaan akka ajaa'ibaa kana kitaaba wayii qara'uun dhabu.
Inqaraan jus asadi bichaa qara sheekaa roobe. Kitaaba sanii miti baruu kitaaba akka nama waajibu beekamu cambar akka makiina haamaatiin si fuudha tiruun na dhugube tiruun si Anammoo waan isin dhibu keessa sheekaa roobee taasifabe nama akkanaa kana duuba dhoysee agadhaa tursiisu wallaahi hin taasifabe sheekuma roobee. Ammayyuu sheekaa giddiin harkaa baasaa jirra bara. Ahlan shiblee.